Akkuma hunda qabuun isaanii waan achi keessatti baay'atee jiruufi diiguu kan barbaadu achi keessa jira, ijaaruu kan barbaadu achi keessa jira, balleessuu kan barbaadu achi keessa jira, tolchuu kan barbaadu achi keessa jira. Karma gidduutti immoo warri Waaqayyoon amanatan isatuma keessa jiru. Warri Waaqayyoon amanatan, warri Waaqayyoon beekan, warri karaa Waaqayyoon deddeebi'an, warri hafuura Waaqayyoon keessaa qaban, warri ayyaana Waaqayyoon keessaa qaban, hojii biyya lafaa sanatti akka hin hirmaanneef, karaa biyya lafaa sanarraa akka hin deemneef, ulfina biyya lafaa sana duukaa akka hin deemneef, ulfina Waaqayyoon jabeessanii akka qabaniif, isin mana qulqullummaa Waaqayyoo gadaasan hin beektanii. Dhugumayyuu Waaqayyoo qulqulluu innis immoo isinii jedhee taasaa jechuudha. Maal akka godhaniin qulqullummaa Waaqayyoo jaalatu duukaa akka hiriiraniin karaa Waaqayyoo barbaaduurraa akka adeemaniifi isin mana qulqullummaa Waaqayyoo kanaafuu maal godhaane isa warri diiguu barbaadan diiguudhaaf kaata wajjin hin hiriirina yookiis duukaa hin adeemina, warra balleessan hin jajjabeessina. Maal jennaan ati mana qulqullummaa Waaqayyoo waan taateef karaa irra deem, jireenya irra deem, deemsa irra deem, hundumaa beeki jedheetu taasisa jechuudha. Amantoota biyya kana keessa jiranitti biyya wallaansoo baay'ee qabu, biyya lola baay'ee qabu, namoota baay'eetu keessa jiraata. Daldala mijattuu waan taateef karaan galaana karaa sana waan darbuufi namoonni baay'een achitti boqotu, achi buufatu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Wanta namni hojjetu hundumatti hirmaata otoo hin taane, wanta namni hojjetu hunduma hojjetu otoo hin taane, ati mana qulqullummaa Waaqayyoo waan taateef wanta Waaqayyo sirraa barbaadu nuu hojjeta. Kanaaf isin mana qulqullummaa Waaqayyooti jedhetu isaanitti haasaa ture jechuudha. Hin dagattanii waatu jira jechuudha. Warra waa baballeessan san duukaa hiriirani. Wanta isaan irraa hin barbaachisne, karaa isaan irraa hin barbaachisne, deemsa isaan irraa hin barbaachisne waan deemaniif hin dagattanii hin irraanfattanii eenyu wajjin akka deemu qabdan maaltu isin keessaa akka buufatu isin eenyuun akka bitamtanii hin irraanfattanii. Haleluuyaa. Nuyyuu dhiiga Yesuus hin bitamne. Nuyyuu dhiiga Yesuus hin bitamne. Wanta argeetu jireenya keenyatti dhimma ba'a otoo hin taane ilma Waaqayyoo isa jiraata duwwaatu dhimma nutti ba'a. Maali jennaan mana qulqullummaa Waaqayyootti wanti hundi itti bu'ee nuuf galu. Mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu keenya beeknee jennaan wanti arge banateetti seenuu hin danda'u. Isa dhiigan nu bite san duwwaatu nurratti hafu qaba waan ta'eef. Haleluuyaa. Isa gatii nutti baase sana duwwaatu jireenya keenya irratti hafu qaba. Yoo gallu isaan gaggeeffamna, yoo baanu isaan gaggeeffamna, yoo deemnu isaan gaggeeffamna, yoo deemnu isaan gaggeeffamna. Maali jennaan isa ture keessa buufatee jiraata. Haleluuyaa. Kanaaf isin mana qulqullummaa Waaqayyoo gadaasan hin beektanii. Eeyyeen dhuguma Waaqayyo qulqulluudha. Innumtuu mo'isiidha. Haleluuyaa. Kanaaf Waaqayyo ganama kana nama waan gadi wallaaleef, nama jireenya gara nagaraatti daddarbamaa jiru ati mana qulqullummaa kooti jechuu barbaade Waaqayyo. Ati mana qulqullummaa Waaqayyooti. Yesuus bara baraan jiraata. Qulqullummaa jechuun maal jechuudha? Waan ulfina Waaqayyoo hin taane baasuun. Qulqullummaa jechuun wanta Waaqayyo irraa nama fageessu, wanta gara Waaqayyo irraa nama deemsu dhuma baasuun. Ta'uu boqonnaa sadii yaalaa lafa Museen jechuun ulfina Waaqayyo harruguu dhagaate sana otoo waan baasin qulqullummaa jechuun inni jalqabaa dursanii ofirraa baasuun karaa Waaqayyo irraa kan nama qabu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo wajjin akka walitti hin firoomne jireenya keessa naguugee ulfina Waaqayyoo kana argite jireenya keessa naangeessaa kan ture kanama kana maqaa Yesuusiin kan caccabe haa ta'u. Jireenya keessan irraa kan caccabe haa ta'u. Kanaaf wanta ulfina Waaqayyoof hin taane ofirraa baasuun namni wanta ulfina Waaqayyoof hin taane ofirraa baase inni mana qulqullummaa Waaqayyooti. Isa keessa Waaqayyotu jiraata jechuun Waaqayyotu keessa buufata jechuun
Waaqayyo immoo jireenya namaa keessa buufatee jennaan, Waaqayyo immoo yaada namaa keessa bulee jennaan, wanti raasee iddoo dhaabbatanii nama sochoosu tokko hin jiru. Kanaaf Museen arguu barbaannanu waa turre jira waan ta'eef tureen. Sababiin akka ati ta'utti akka ofii barbaadeetti galma ga'uu dadhabdeef waatu si daangeessita. Kanama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin daangaan jireenya keetii kan caccabe haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfina haaraa kan agarreef wanti si haguuge yoo jiraate kanama kana miila Yesuusiin kan taakkame haa ta'u. Leenca Yihudaa Waaqa fayyinaa Singalota kana gidduu galee daangaa kan gahe kanama kana maqaa Yesuusiin kan urraa haa ta'u. Haala daaraa daalaa sheekaa baaraa baadii laboos. Kanaaf qulqullummaa yookiis mana Waaqayyoo ta'uun wanta Waaqayyoof hin taane sana ofirraa baasanii gatu. Ani waanjoo salphinaa, waanjoo garbummaa, waanjoo biyya lafaa sana ofirraa fannisee Phaawulos. Yesuus bara baraan jiraata. Harka keessan ol kaasaa waa tokko isin jedhe. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka ati milkoon, akka ati nagaatti hin jiran, akka ati fayyinatti hin jiran, inni sakkoo keera taa'ee tuuchaa ture kanama kana maqaa Yesuus hin jirraa kan fannifame haa ta'u. Narraa fannifamee. Haleluuyaa. Phaawulos maal jedhee narraa fannifamee eenyu wajjin Kiristoosii wajjin narraa fannifameera. Rakkinni sirra taa'e karaa isaa kan wallaalte karaa Yesuus sirraa fannifameera jabaan. Ati mana qulqullummaa Waaqayyooti. Haleluuyaa. Kanaaf wanta Waaqayyoof hin taane sana ofirraa baasuun qulqullummaan yookiis mana qulqullummaa Waaqayyoo sanaaf kan barbaachisu. Lama fedhii fi kaayyoo Waaqayyoo raawwachuun. Yesuus jiraata. Qulqullummaan kun fedhii fi kaayyoo Waaqayyoo raawwachuun. Namni qaama isaa miiccatu yoo ta'e nama bukkee isaa deemu bukkeetti akkuma foonii qabu namni qulqullummaa Waaqayyoo hin eegganne, namni karaa Waaqayyoo hin eegganne fuula Waaqayyoo duratti hin ciqqaama jechuudha. Uffannaa qaama namaa miti Waaqayyoo kan ilaalu jireenya keessa namaa ilaala waan ta'eef maali jennaan keessa buufata waan ta'eef keessa buufata. Qulqullummaa jechuun inni lammaffaanii fedhii fi kaayyoo Waaqayyoo raawwachuun. Namni fedhii fi kaayyoo Waaqayyoo raawwatu immoo hin salphatu, hin qaane, lafa hin ilaalu. Waan qaane yoo fakkaate iyyuu guyyaa tokko jedhee raawwata. Waan salphate yoo fakkaate iyyuu guyyaa tokko ulfina argata. Namni fedhaa fi kaayyoo Waaqayyoo raawwatu. Fedhaa fi kaayyoo Waaqayyoo warri raawwatan waan xiqqaa kan fakkaatu. Waan lafa ilaalan fakkaatu looni yeroodhaaf yeroo booda garuu ulfinaaf isaanii baha. Waaqayyoof jiraan qulqullummaa Waaqayyoo keessa deddeebi'e. Ati mana qulqullummaa Waaqayyoo guyyaa tokko aduun ulfinaa sii baha. Guyyaan tokko aduun ulfinaa sii baha. Namni tokko sagalee isaa baasee kan koo aduun hin linne haa jedhu. Itti dabalaa kan koo aduun hin linneedha. Kan keenye otoo hin taane kanaa bayyaa deema. Ganaa bari'aa deema. Maali jennaan Waaqayyootu si keessa jiraata. Jiraata Yesuus. Kanaaf fedhii fi kaayyoo Waaqayyoo raawwachuudha. Waaqayyoof iddoo kennuun. Waaqayyoof iddoo laachuudha. Ati mana qulqullummaa Waaqayyooti. Waa biraa dhufee si keessa boqochuu hin danda'u. Waa biraa dhufee jireenya kee raasuu hin danda'u. Maali jennaan manni qulqullummaa Waaqayyoo ulfina qabeessa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo simboo qabeessa. Gatii qaba waan ta'eef. Kanaaf immoo mana qulqullummaa kana hin xureessin. Hin barbaachisu xureessuun. Mana qulqullummaa Waaqayyoo waa hunda guutuu hin barbaachisu. Maayina Waaqayyoo waliin makaan jaalatu waan ta'eef. Hin
jaalatu Waaqayyo waliin makaa. Kanaaf manni qulqullummaa Waaqayyoo kabajamuu qaba. Manni qulqullummaa Waaqayyoo iddoon itti raatamu qaba. Iddoon kennamuu qaba. Waaqayyo akka keessa boqotuuf, Waaqayyo akka keessa jiraatuuf qulqulleeffamuu qaba. Mana qulqullummaa jechuun mana du'aaf jechuun waliin faallaa. Walitti dhiyoomuu hin danda'an. Haleluuyaa. Wanti ulfina Waaqayyoo irraa nama fayyisa. Jireenya namaa gooftaa kan jiru maqaa gooftaa Yesuusiin gola keensee. Maqaa gooftaa Yesuusiin mana keensee. Balballi keessaa turan. Duratti barattoonni ammallee duratti gibbiitu mammaanaa cinaawwan hindoota godhuun baata abbaan gibbii jireenya kee hoogganu hojii keetuunaan baanuu hin danda'u. Halaraa salphinaa laphee hin baane. Salphinaan laphee kee laatee itti cufi. Itti haa cufamu. Xuraa'ummaa itti haa cufamu. Salphina itti haa cufamu. Rakkina itti haa cufamu. Dhukkuba itti haa cufamu. Qulqullummaa dhufu afaa banamoo. Hin barbaachisu. Waan biraa bukkeetti qabachuun, waan biraa irratti baachuun mana qulqullummaa fi isa kan biraa wal bukkee kaa'uun hin danda'amu. Maal inni jedhu kuni kakuu gooftaa keessatti waan sadiitti hiikameedha. Mana mootummaa, mana jireenyaa yookiis godoo, mana mootummaa, mana qulqullummaa godoo jedhamee waamamaa ture jechuudha. Man baay'ee isaa namatti dhuunfaatu waa'ee mana isa keessa jiraatanii. Kanaaf ati mana kee keessa immoo hafuura qulqulluutu jiraata jechuudha. Keessa kan jiraachuu barbaadu manicha keessa boqochuu kan barbaadu Waaqayyo isa jiraata. Waaqayyo isa jiraatatu keessa boqochuu barbaada. Isatu keessatti iddoo argata. Isatu keessatti ulfina argata waan ta'eef. Manni qulqullummaa Waaqayyoo tikfamuu duwwaa gaafata. Eeguu ulfina Waaqayyoo keessa buufata taanaan bana. Wanta mana Waaqayyootti nama ari'u jira taanaan cufaa. Kana lamaan nama gaafata jechuudha. Kana Phaawulos warra kanaanii waa irratti arge garasitti waan isaan hojjetan, waan isaan raawwatan, waan isaan dubbatan, uffannaa isaan uffatan, jireenya isaan keessa jiraatan arge. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa Waaqayyoo taatee otoo jirtu wanti nama baay'ee jalaa dhokate siiniin wajjin si jalaa dhokate otoo hin taane wanti jireenya nama baay'ee jalaa dhokfame maqaa Yesuusiin sitti mul'achuu jalqaba. Maqaa gooftaa Yesuusiin sitti mul'achuu jalqaba. Yesuus bara baraan gooftaa. Phaawulos keessa eenyu akka jiraatu waan beekuuf eenyu akka ta'e waan hubateef dabarsee dubbate. Dura keessa isaatti eenyu akka hojjetu, eenyuun akka booji'atu, eenyu gara akka hojjechaa jiru beekee jennaan dabarsuu jalqaba. Waaqayyo ganama garaa kaasee jalqaba jireenya kee irratti hojjetee yaada kee irratti hojjetee sammuu kee irratti hojjetee dabartee akkati namaaf taatu si gargaaruu jalqaba. Dabartee akkati nama gargaartu si wajjin ta'uu jalqaba. Hin nyaate Phaawulos dubbii Waaqayyo soora. Kaleessaa ari'aa tureera, lolaa tureera, balleessaa tureera. Hidhina ni balleessaa ture sun gadi naan baanne inni xuraa'ummaatti lakkaa'ame. Isa otoon balleessuudhaa deemaa jiru natti dhufe. Leenca Yihuudaa homtuu fuuldura isaa dhaabbachuu kan hin dandeenye isatu na keessa buufate. Namni Yesuus keessa buufate hin rafu. Namni Yesuus keessa jiraatu hin badu. Namni Yesuus jireenya isaa dhuunfatee qaana'ee lafa hin ilaalu. Ija jabaatii galgale Phaawulos faallaa kaleessaa garagareetti ani mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'eera. Waaqayyo naan hojjechuu jalqabeera.
Naannoo jechuun waayuu miti. Warra fagootti warra dhiyootti dubbisaa kan dubbatu nagari gaariidha. Waamicha keessan hin dagatin hin irraanfatin. Ati mana qulqullummaa Waaqayyooti jedheetu jara sana taase. Hin nyaateen argateen hubate hin fudhate. Rakkina irra jabeessee kan jiraaf. Xuraa'ummaa irra jabeessee kan jiraaf. Maqaa Gooftaa Yesuusin jireenya kee mootii otoo hin taane ittiin of jiraachisuu kan dandeessu. Inni Phaawulosin argate ganama kana jireenya keessa na argate. Inni Phaawulosin argate. Inni jireenya Phaawulos irratti hojjete. Inni yaada Phaawulos irratti hojjete. Maqaa Gooftaa Yesuusin jireenya keessa irratti hojjete. Dargaggeessa lafa kana jirtu. Shamarran lafa kana jirtu. Abbaa baattuu lafa kana jirtan ulfinni Waaqayyoo isin irratti hojjetu. Haleluuyaa. Himma seenu namna fuula Waaqayyoo keessaa qabu. Himma seenu hin guuttame hin hidhate hin adeeme dubbachuu jalqabe darbee adeeme ulfina Waaqayyoo keessa taate mana Waaqayyoo taate burjaajaan jiraattu ulfinni Waaqayyoo jireenya kee garanaa gara itti dagaagsa. Mana Waaqayyoo taate raafamaan jiraattu maal jennaan manni Waaqayyoo biyyoos miti. Bishaan fuudhee deemuu hin danda'u. Makiinaan itti bu'ee jigsuu hin danda'u. Jalqabaan garumaatti jabaatee dhaabbata. Jireenyi kee ganama kana maqaa Yesuusin utubamee haa dhaabatu. Maqaa Gooftaa Yesuusin utubamee haa dhaabatu. Rakkinni nama baay'ee iddoo kaase. Jallinni nama baay'ee iddoodhaa kaase. Ganama kana maqaa Gooftaa Yesuusin ati mana qulqullummaa Waaqayyootiin inni kun utubee si haa dhaabu. Utubee si haa dhaabu. Kanaaf nama waa'ee qulqullummaa beeku waa'ee qulqullummaa haasa. Waan naa galee duwwaan haasa. Maali jennaan namni waan isaa galee dubbata waan ta'eef. Kanaaf Phaawulos waan isaa galee dubbachaa ture. Jireenya kiristaanummaa keessatti namatti waa himuun kan danda'u amma isaa ife duwwaa. Hamma murate duwwaa. Dhangaa nama baay'eetu si harka jira. Inni beeku. Kan namni baay'een sooratu. Kan namni baay'een ittiin jabaatu. Kan namni baay'een ittiin galma gahu. Kan namni baay'een galaana ittiin jiru. Ilmi Waaqayyoo harka kee kaa'eera. Namni tokko amantii keessa ta'e galaa nama baay'eetu harka jira haa jedhu. Kan namaa nyaachuun warii deessan dhaggeeffannaa rakkoo hin qabu. Lakki Waaqayyoon dhumaa gochuu hin danda'a. Waaqayyoon haalaa kana mul'atu sanaa jedhee galaa nama baay'eetu harka jira haa jedhu. Galaa nama baay'eetu si harka jira. Galaa nama baay'eetu harka kee jira. Arrabni kee dubbatee hiika. Jireenyi kee waa haaressa. Maqaa Gooftaa Yesuusin ulfinichi kana maqaa barbaadee sirra haa buufa. Barbaadee sirra haa buufa. Mana qulqullummaa Waaqayyoo. Mana qulqullummaa Waaqayyoo. Keetti keessa muufatu. Hanni keessa muufatu. Haleluuyaa. Gubboon keessa muufatu. Qulqullummaa duwwaatu keessa jiraata. Rinda saadala shina baarabaga. Namni jaarsummaa ta'ee mana qulqullummaa keessa nama baasu. Jaarsummaa ta'us mana qulqullummaa keessa nama bulchu. Mana qulqullummaa Waaqayyoo jaarsummaan hin barbaachisu. Of danda'ee dhufee keessa jiraata. Of danda'ee dhufee keessa buufata. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Ulfinni Waaqayyoo jireenya kee keessa bulfachuu haa danda'u. Ayyaanni Waaqayyoo, suuraa Waaqayyoo, simboo Waaqayyoo harkatoon as keessaa oola. Haleluuyaa. Hin nyaate Phaawulos. Nyaateetu, soorateetu, guuttateetu, erga guuttatee booda laachuu jalqabe. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Namni humna hin qabne gara somna qabutti baqata waan ta'eef. Guuttateera waan ta'eef lakki isaan guuttate. Harki isaa hundumaan guutuudha. Inni waa hundumaa gochuu danda'a. Inni waa hunda laachuu danda'a. Siigachuu danda'a. Kanaaf garbiraan adeemin.
mee sagalee keessan baasatu ati gara biraa hin adeemudha. Jedhaa jechuun kun gaariidha. Nama jechuun dandeenye yoo jedhe filatamaa garuu jedhaa biraa kana duwwaa hin jedhinaatu. Waaqa ta'uu duwwaa hin jedhatu. Waaqayyo waa godha jedhaatu ani gara biraa hin adeemudha. Ani gara biraa hin adeemudha. Warri gara biraa hin adeemu. Warri gara biraa hin adeemu. Warri mootaa hin adeemu. Waasirraa barbaadachuudha. Iddoo jireenyaa sirraa gaachuudha. Raadhaa sheelaa baala. Yaadannoo asirree waaqayyo guyyaa tokko. Haleluuyaa. Sigara kau celebrate, hari mereka yang disini, sangat lagi kita ada yang mana? Hati gara sarit, Hindewi. Haleluya. Untuk mana tu gara firman terbentak? Haleluya. Untuk yang lembut dia ada terbentak, yang lembut dia tu ada yang berarti berbeda. Yang lembut dia tu ada berbeda. Mana pun kulum mawa kayu tu silante. Ni manni waaqayyo fooliin qabu namatti hin tolu gatiin qabu manni waaqayyo maa hojjechuu hin danda'u jennee namni nama nu jiraatu jedhe hin jiru. Ani garuu hin deeggaru toora ta'u. Kanaaf foolii qaba manni waaqayyo isa kuma lafaa kaasa isa gatantaraa jiru jabeesseera. Haleluuyaa isa badee hin barbaada. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebbi mana keetii bade. Nagaan mana keetii bade. Ulfinni mana keetii bade. Jaalalli mana keetii bade. Abboommamni mana keetii bade. Maqaa gooftaa Yesuusiin naannee mana yaagaa. Naannee mana yaagaa. Manuma keessaa deemu. Kanaaf manni qulqullummaa waaqayyoo ofitti nama harkisa. Manni qulqullummaa waaqayyoo ofitti nama harkisa. Maali jennaan waa hojjechuutti beeka waan ta'eef waa sirreessuutti beeka waan ta'eef fedhaa fi kaayyoo waaqayyoo hojjechuun immoo dirqama hin barbaachisa. Ati mana qulqullummaa waaqayyooti duwwaa yoo jenne hin baasu. Manni qulqullummaa waaqayyoofis qulqullummaan keessa jiraachuudhaaf waa nu gaafata waan ta'eef. Nuga abadawa Yesus gooftaadha. Haleluuya. Ni namni gammadaa jiru yoo jiraate ililligda gooftaadha garaadisu. Mana waaqayyoo keessa gadduun jiru. Gammachuutu jira. Boqonnaatu jira. Dubbatee nama gammachiisa. Dubbatee lafa nama kaasa. Haasa'ee nama jajjabeessa. Tarii namni gaddu yoo jiraate sagaleen jajjabinaa gara kana gara jireenya gahaaroo. Tarii namni gaaffii qabaatu yoo jiraate sagaleen deebii baatu gara jireenya gahaaroo. Namni raafamaa jiru yoo jiraate sagaleen si jabeessu gara gahaaroo. Yesus gooftaadha. Haleluuyaa. Kanaaf manni qulqullummaa kutaa sadii qaba. Yeroo Saamu'eel hojjetu keessatti manni qulqullummaa kutaa sadii. Tokko walumaa galatti kakwaara dabalatee inni itti fakkeeffame yeroo Saamu'eel hojjete san keessa balbala sadii yookiis kutaa sadii qabaachuu isaarraan kan ka'e yeroo hiikamu dhagna amantootaa dhagna Kiristoos manuma qulqullummaa qaba. Kanaaf inni nani ganama kana baay'inaa irratti dubbachaa jiru dhagna isaan kennaa kan isa waaqayyoo keessa buufatu isa waaqayyoo irratti hojjetu isa waaqayyoo ittiin hojjetu. Irratti hojjetu ittiin hojjetu hin hojjetaaf Yesuus bara baraan jiraata. Kanaaf dhagna isa kana jechuudha isaan keenyaa kana manni qulqullummaa waaqayyoo inni waaqayyoo keessa jiraata. Maqaa gooftaa Yesuusiin jireenyi keessan waaqayyotti foolii ajaan godhatin. Faarfannaan keessan waaqayyotti foolii ajaan godhatin. Kadhanni keessan waaqayyotti foolii ajaan godhatin. Gaa'elli keessan waaqayyotti foolii ajaan godhatin. Naganni keessan waaqayyotti foolii ajaan godhatin. Maqaa gooftaa Yesuusiin foolii siif haa godhatu.
Foolisni haa godhatu. Gatisni haa godhatu. Humnasni haa godhatu. Jamaateesni haa yaabatu. Gaafa sana Waaqayyotu si keessa jiraata. Hin danda'amu kan hin taane taana. Hin danda'amu. As keessa seennee akka barbaanne jechuun dandeenya amma yeroo hin ga'u. Waaqayyo garuu keessa jiraate waa sirreessuudhaaf hin danda'amu. Fuuldura keenyaa warraa fuudhannu miti karuma inni irra jiru yoo adeemuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Wanti danda'amu dhugaa mana kee agarra. Wanti Waaqayyo sirraan ittisa. Wanti Waaqayyo sirraan daangessite. Wanti Waaqayyo sirraan fageessite. Wanti Waaqayyo sirraan deemne maqaa Gooftaa Yesuusiin dhiifame mana kee asee. Ani jibbeeraan jedhe Waaqayyo sin jibbeera, sin dagadheera, sinirraa garagalee, sinirraa fudhadheera, gatii na biratti hin qabdan, na abboomamuu diddan, na dhaga'uu diddan, ansin tuffadheera nuun hin jedheen. Iddoo isinii ilaalleera nuun haaleen, bakka isinii kenneera nuun haaleen, maali jennaan qulqulloomna waan ta'eef. Ani sin beeku waan jedhu mootuma nutti himuu yoo dinne. Waaqayyo harjaa lagarraamin, Waaqa ulfinaan sirriin akka inni nutti hin jiru taanan garuu. Nun beeku Waaqayyo. Nutti mee karaa isaarra ni deemu taanaan nun beeku. Osoo beeknu akka wallaalle Waaqayyo nu gargaara. Osoo beeknu, osoo arginu, osoo dhageenyu, osoo ilaallu Waaqayyo irraa garagallee Waaqayyo akka nurraa garagalle kuma isaa nu gargaara. Ati mana qulqullummaa Waaqayyooti. Nuyi mana qulqullummaa Waaqayyooti. Dhugumayyuu eeyyeen inni mana qulqullummaa Waaqayyooti. Innis immoo kan biraatu hin taane numaadha. Haleluuyaa! Kanaaf nu egaa mana qulqullummaa Waaqayyooti. Inga maaltu keessa jiraata waan jedhu dubba. Mana qulqullummaa Waaqayyoo kana maaltu keessa jiraata? Mannu ijaarramee namni keessa hin jiru taanaan gatiin qaba. Foolii biraa qaba. Hin beeksisa jechuudha. Hona hidhamee waamama. Manni keenya duwwaan ijaarramee Waaqayyoo keessa hin jiru taanaan gatiin qaba jechuudha. Ijaarranne Waaqayyoo keessa hin jiru taanaan, Waaqayyo harka keessaa hin qabu taanaan, Waaqayyo ittiin dubbatu taanaan, Waaqayyo hin dubbatu taanaan, Waaqayyo hin gaggeessu taanaan gatiin qabu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos laphee kee gatiin dhabeen. Maqaa Gooftaa Yesuus sammuun kee gatiin dhabeen. Maqaa Gooftaa Yesuus jireenyi kee gatiin dhabeen. Mana qulqullummaa Waaqayyoo isa qaba. Anaaf isin hafuura qulqulluutu keessa jiraata. Qorontos isa duraa ja'a sana. Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa maaltu jira? Uffata gatii qabeessa. Uffata gatii qabame caammaa gaariidha. Nama beekamaadha. Haleluuyaa! Lakki hafuura isa beekamaa du'aatti lubbuu gochuu danda'udha. Torres namas. Hati mana qulqullummaa Waaqayyoo si keessa jiraachuu hin danda'u. Uffata keessa gaggaarii otoo hin taane hafuura keessa gaarii sanaan jedhe. Inni warra nyaachuu beekaniif ta'a. Kasitti naagara. Haleluuyaa! Hafuura qulqulluu namni hafuura qulqulluu keessa jiru immoo irra yoo rafe yoo dammaqa. Hin dadhabu yoo dadhabe iyyuu hin ja'a. Maaliif hafuura isa jabaatu keessa waan ta'eef maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos dargaggeessa dargaggeetti namoonni lama kana jirtan hafuurri qulqulluun jireenya keessa haa jiraatu. Gaafa sana rakkina hordofan, gaafa sana hammina hordofan, gaafa sana to'amaa hordofan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuurichi jireenya keessa haa dhufa. Hafuurichi jireenya keessa haa dhufa. Asitti si hojjeta, achitti si hojjeta, kallattii sana si hojjeta, asii si hojjeta, asitti si danda'a, asitti si danda'a, maqaa Gooftaa Yesuus si haa qabu. Hin darbu Waaqayyo nama bira. Mana ijaaramaa biran darbu
jireenya tottole bira hin darbu, karaa qajeele bira hin darbu. Adeemaa dhufa. Adeemaa gara jireenya kee haruuf. Adeemaa gara bultii kee haruuf. Adeemaa gara tajaajila kee haruuf. Adeemaa gara kadhannaa kee haruuf. Adeemaa gara hojii kee haruuf. Irra adeemaa siif haruuf. Utuma gadi qabdu dideen ol ka'e. Utuma gaffaatu didee kan dhaabbate. Utuma dhiibdu socho'uu kan dide. Utuma asii kottuu siquu kan dide. Ilmi Waaqayyoo irra adeemaa gara kee siif haruuf. Irra adeemaa gara kee siif haruuf. Hafuurichi nama dammaqsa. Hafuura qulqulluutu keessa jiraata. Hafuura qulqulluutu keessa jiraata. Maal keessa? Mana ijaarama. Isa kan siisa mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'e. Ijaarrattee taadhaan himi. Gaafadhaa rakkoon qabu ijaarrattee taadhaan himi. Waaqayyo si keessa buufachuu danda'aadhaan. Maqaa Gooftaa Yesuusiin yoo ijaarratte ergaa biraan hin barbaachisu innuu sii dhufa. Ijaarrattee taanaan siifaanu godhee ajajuu hin danda'u. Mana ijaaramaa keessa boqochuu hin jaalata. Kan hin ijaaramne immoo ganama maqaa Yesuusiin siifaa ijaaramu. Ala dara shega bola basa diamon. Maqaa Gooftaa Yesuusiin siifaa ijaaramu. Siifaa ijaaramu. Tokko taanee mootummaa Waaqayyoo keessatti faarfanna waan ta'eef. Holli gubbaa Waaqatti gammanna waan ta'eef. Kan hin ijaaramin ganama kana siifaa ijaaramu. Inni ijaarrattee jirtu immoo jabeessee eeggadhu. Dirqama. Tikfat. Tasa maskootii kutanii dhufu. Eegi. Tasa balbala qulfii kutu. Ofii dha'uu banan immoo. Haleluuyaa. 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 Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurichi gaadhanaa jireenya keessan keessan dhabame. Kana hafuura qulqulluutu keessa jiraata.